Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'as walitti deebinee jirra jechuudha. Haaluma ogummaa harkaatiin dheengaddaa hanga kanarraa tolchineeti adda deemnee har'as itti geessineeti tolchinaa jechuudha. Kallattii manaa eegallu hanga kana cufnee taniini adda deemne miirra deebi'aa cufuu banee amma wanti isin dagachuu hin qabne ka tolchuu jirru kanneen hunda keessaa kanaa jechuudha. Kana tolchuu jirraa jechuudha. Bal'isneeti haala kanaan amma kallattii mandalagattaa seennu amma bakki cufuu deemnutti bakki itti cufnu takka lama sadii sadaffaa kana jalaaniin gasseenna jechuudha. Akkana gasseenneeti akkana deebinee qabneeti as baafnaa jechuudha. Haala agartan kanaan ergasii booda as jalaaniin gasseenna akkanatti ergasii booda qabneeti as baafnaa jechuudha akkanatti. Ergasii booda takka lama sadii erga sadii dhoofnee boodatti marraa ajjalaaniin gasseenna jechuudha. Ajjalaan haala kanaan gasseenna ammasitti marreeti as jalaan gasseenna akkuma dura suutaan isinitti agarsiisaa wal wajji tolchina jedhesanitti haaluma agartan kanaan suuta tolchuu jira jechuudha. Osoo hin jarjarsine ergama bakka qullaa kanan lama dhoofne takka lama sadii asitti deebina. Erga kanaan dhoofne amma itti marree as jalaan gasseenna. Haala kanaan qabneeti akkana gasseennee as baafnaa jechuudha. Akkatti aanutti dabarra. Haala kanaan akkatti aanutti ni dabarra. Ammas akkatti aanutti dabarreeti haala kanaan oolnaa jechuudha. Ergasii booda amma gama kanatti darbuun duratti lama jidduu dhoofnaa jechuudha. Takka lama amma as dabarraa jechuu asitti. Haala kanaan dhoofnaa jechuudha. Wanti nama dhiboota akka hin jiru mana keessan teettaniiti tolchitanii haala kanaan manaan bareechifachuu dandeettu jechuudha. Bifa barbaaddaniin daladdanii. Ergasii booda itti marreeti maal ta'an harka haala kanaan wanti nama dhibu takka hin jiru jechuudha. Takka wanti nama dhibu jiru amma gama kanaanis lama dhoofnaa lama jidduu dhabuun boodatti sadii dhoofna. Haala kanaan asumatti gad deebina jechuudha. Wanti nama dhibu takka hin jiru. Kan nama tolchuu biraa qabu hunduu wadhadhaba. Haaluma kanaan kan tolchinu ta'a jechuudha. Suutaan jarjara tokko malee akka bifa isinii fi
malu takka feetan tolfattaniifin haala kanaanin tolchinaa jechuudha wal wajjin. Haala kanaanin akkanatti haala kanaanin oofna jechuun wanti nama dhibu hin jiru. Amma gama kanatti achi darbuun duubatti bakki kun bakka lama dhoofneeti achi dabarruu jechuudha. Takka lama dhoofnee jechuudha. Amma as dabarra haala kanaan. Haala agartan kanaan wanti nama dhibu takka hin jiru. Laftumatti akka barbaadanii tolfattanii jechuudhaan amma isinitti agarsiisuuf suuta dalaguu jira malee sa'a takka keessatti hin fitaa jechuudha. Dura suuta isinitti agarsiisa jedhee waan waadaa seeneefiin suuta dalaguu jira malee sa'a takka keessa fitaa jechuudha. Takka lama sadii haala kanaanin tolchinaa jechuudha. Amma gama kana as dabarra haala kanaan barattanii jennaan yeroo gabaabduu keessatti takka sa'a takka keessatti nama dafee tolchu yoo taatanii walakkaa sa'a keessatti geessuu dandeettanii jechuudha. Takka sa'a takkatti yoo irraa ka'uu dhabaattan. Amma takka lama gama kanatti darbuudhaaf yeroo hundayyuu lama dhoofnaa jechuudha. Lama jidduu luqqisneeti adda barra jechuudha. Haala kanaanin akkanatti tolchinaa jechuudha. Amma bakki tun bakka sadi dhoofnu jechuudha. Takka lama sadii asumatti deebinaa jechuudha. Haala kanaanin haaluma jalqaba eegalleen jechuudha. Haaluma jalqaba eegalleen haala kanaan xumuraa jechuudha. Amma lama dhoofnee jirra. Amma as jalaan hin gasseenna. Haala kanaanin wanti nama dhibu takka hin jiru. Bakki kun bakka lama dhoofnee dabarruu jechuudha. Takka lama dhoofneeti as dabarraa jechuudha. Amma waliin geennee jirra jechuudha. Duruu waliin geenne jechuudha. Amma sarara sadaffaas haala kanaan amma dhiyeessinee agartanii osoo bakka kanatti isin dabarre bakka kanatti osoo hin dabarre dura bakka kana dhiyeessinee jechuudha. Haala agartan kana. Ammas ittuma fuunee dalanna osoo akkanatti itti marree yeroo marsaa waliin geenne ni argitan jedhee yaadaa. Takka lama sadii sadaffaa kana jalaaniin gasseenaa jechuudha. Agartanii akkanatti qabneeti as baafna ammas ergasii booda
jalaanii gasseenna jechuudha yeroo hundayyuu. Haala kanaan qabnee as baafna. Haala agartan kana amma takka 2 3 itti marreeti kattaanu kan osoo hin taane kattaanu jalaanii haala kanaan gasseennee akkana qabnee as baafna jechuudha. Haala agartan kana wanti nama dhibu takka hin jiru jechuudha. Bifa barbaadaniin isintu dalagachuu danda'a. Garuu isin bifa filattaniiti barnootuma barannaan akkuma dalagamu barannaan bifa barbaadan filattanii dalaguu dandeettanii jechuudha. Wanti nama dhibu takka hin jiru takka. Haaluma agartan kanaan akka taphaatti waan feetan laala. Hatta deddeemaallee dalaguu dandeettanii jechuudha. Gibbii keessan keessas deddeemaa yeroo miila diriirfattanii daladdanii mana keessaniin tolfachuu dandeettanii jechuudha. Nama naa dalagi jettanii nama dalasiisuu fi bituun maletti yeroo gibbii keessa deddeemtanillee dalaguu dandeettanii jechuudha. Wanti nama dhibu takka hin jiru jechuudha. Haala kanaan bifa barbaadanii tolchitanii mana keessanii tolfachuu dandeettu jechuudha. Wanti nama dhibu takka hin jiru. Kanas yoo finne itti aanu dalanna hundayyuu bifa isinitti tole marattanii dalagattan waan ta'eef haala kanaan kana daladdanii jechuudha. Haala kanaan akkanatti dalannaa jechuudha. Wanni nama dhibu takka hin jiru. Akkana daladdanii wanti nama dhibu takka hin jirtu. Haala kanaan bakki yeroo hunda wanti isin dagachuu hin qabne bakka kana yeroo hunda
lama lama luqqifna jechuudha. Takka, lama, sadii, afur bakka arfaffaatan. Ammoo bakka tanaa fi tana sadii jechuudha. Sadii luqqifna. Itti marreetii asiin gasseenna. Haala kanaan yaaddanii jechuudha. Bakki sadii luqqiftanii isiniin jedhee asii sadii akkamii yoo jettanii takka, lama, sadii jechuun akkana. Dura osoo sadii luqqifne ittuma martaniiti gasseentanii jechuudha. Akkanatti akkuma duraan dalagaa dhufnetti isinitti agarsiisuuf jidduudhaan luqqise. Erga haala kanaan osoo keessa luqqifnee booda lama dhooftanii amma takka, lama, sadii. Haala kanaanii bakki lama luqqiftan isin jedhee asii lama jechuun akkamii takka, lama kanuma qofa as dabarraa jechuudha. Kanamatti gama kanatti agartan kana. Haala kanaan ergasii booda ammas marsaa lammaffaa dura waliin geenye jechuudha. Marsaa lammaffaan asii takka, lama, sadii gasseenaasiin
Eegasii booda akkana deebineeti akkanatti qabnee as baafnaa jechuudha. Amma marsaa takka qofarra marsineeti haala kanaanin waliin geennaa jechuudha. Haala agartan kanaan akkanatti marsaa takka qofa marsineeti waliin geennaa.